deebi'a. Akkuma adasaa takka gaaf tokko isaa halawjee mana ol seenu qalachaa jee ijoollee jechuu isaatii beekadhu silaa. Ijoollee deeraa akkasii jirtu ija babaasaatti dhufte jedhuuba. Kana waldi maktuuta dee jeen lambaa ulaa baanitti dabase. Mucaa xiit maxabaa gubbaa taa'uun lakkaa'u jeen. Mucaan ahad qo'ot shiish harat jeechal. Akhaa amma gaa wanni inni daawwatu dhaabarratti qindii fi qaritti hacaanceeffame meeshaa akka shaqaxaa san hamaatmoot niiqaaq waskambaay ixaay mudaayii fi ablaaloo faa osoo hin ta'in wanni inni daawwatu shaqaala ulaa maddiiti haa qulfiin karra shananni irra fannifamte. Tokko gungumaa dhufe garaaja maanta kuyaa amaan hin ta'a. Ol seene mina inaan ta'a jennu. Hayi kana hundaranuutu waardiyaa karraa ta'utti himnaani oofarra baasee qulfiin takka maaliif akka turte gaafate qulfiin takka hin jirtu jechuun karriti takka hin cufamne jechuun karriti takka hin cufamne nuu isiinu gaafii biraati. Isaa kana wal qabee jiru akkasitti inninis namtichi tokko dhaamsaan qaba kaju karaa dheeraa hin dhufe mudhii bulee irraa hin dhufe kajuu tokko ol seenu malee jennaan amrii amirtichaatiin malee karra waliin neenyuudhaan qulfiin akka dhibooyte himaniif hogguu kana mina inaan ta'a jeen luuqii yaalan ilaal jeen dhaamsaan qaba jechuun iskuu jeen birbiranii akkana kan godhanii jechuun eega takka gaa guyyaa kaan isaa xuusha maratee ganama lafaa ka'ee hiigaan gattaa'ee bari gooytaan gungumaa dhufee garaa jamaan ta'uu jeen amaan hin ta'a jeen amma hogguu kana ol seenee bari gooytaan guyyarraa hoggulama fuula amirtichaa dura dhalaa'uun beekamaadha. Ganamaa fi galgala bultii halkaniitii fi oolmee guyyaa gabaasaa jechuudha. Kana gaa eda akkamii jennaan karritti shanan akka nagaan bultee ibseef wanni haareenni maaltu jira jennaan dhaamsaan qaba kajuu sanuu amrii amirtichaatiin kayda ol neyne nam tokkoo jiraate malee wanni haareenni hin jirtu jeen mee duba namtichi dhaamsaan qaba jiru sunoo jennaani akkasi gaa namticha xoccee qaama haphatu hamalaanuu warra gammoojjii haaduun dhiigatuutti fakkaatu tokko fuula isaa dura dhaaban. Kana hayyee ergaan mootiin sodaanne jedhaniin xalayaa amaaranyaan barreeffamte takka geessinaaniin sossodaachaadhaa ticha kana jedhuba. Hagguu kana nama amaaranyaa dubbisu jaarsa tokko barbaadanii harkataniiti eega if keessa dubbise booda ol baasee jaarsi dubbisu eegalee xalayaan akkana jetti. Amiir Abdullah ankan xalayaa kana sii barreesse mootii mootowwanii minilik lammaffaarraa. Amiir Abdullah nuti kan kaaneef kaayoo abbootii keenyaa galmaan gayuufi nuti kan kaaneef abisiiniyaa guddittuumuudhaaf nuti kan kaaneef ifii olitti mootii mootowwanii ta'uu beeytanii akka nu gabbartaniif malee ifii gad akka gabbarsiiftan isin dhorkuufi miti kan kana amiin jiyee taqabbaleef baala abbaatummaan isaa bakka jirutti eegamaaf. Warri harka dadaa kan laatameef ciniinan akka gatii harkatan dhaga'uun ooltan. Arsii taanaanis harka dadaa kan laatameef waan ciniine jecha gatii isaanii akka harkatan ijaanillee arkuu baattu gurraan dhaga'uun kee in oolamu. Ragaan kana harmamura aanoleetii alatti nu mana finiji. Amiir Abdullah nuti kan kaaneef biyya qaroomsuudhaa fi imariis darashiin jaraa hamilee fuuteeti gaangee gubbaa taa'ee gurra liqeesseef. Wayaa Kadir lola daahagaa Abdulqaadir bobbahane fayyaaday wayol godhuu gallaaligaa dhiira teenya bakka reefurraa kaane fayyaaday badani qabaa figaa akanabbee miraaza si baase jalaa qabe kun bada ibroo shataadha jiraa gaangeen dasteeni bada namni waan fedhu dhabee lola daagaa nama dooniin cabteeni shataan jiraa meettaa urfoolleen kanuun nuuti bakar waaree jiraa lammii hundaati. Bakar waaree maqaa dhoyinaan yeedaloon hiikaa fageeffachaa dhufte jedhuuba. Kana kun jalaa qabe. Harmallaa harmi shanii asheelleen harmallaadha. Asheen harman qabdu dhiira teenya dhaloota moo aanoleedha.
aanuleen ati baantu intu asheefa feeshe way warra baazan geetigaa maaltu yaameetti geeyse goobanaa daceedhaati yoo deddeemtuu dhageeyse deddeemtu waan dhageenyee osoo deemtuu nageeyse wallolullee ni jirti ta warra baazan geessun raaja walganullee ni jirti talma daceesun baasa jechuudhaafi ililbeen danuun takka dhuftee gubbaan xiqillifte beerrinis wanni ililcheef khashafinneeti khashif jaa jechuu isaaniiti haa eega karaa caa deemanilleedha kanniisaan itti duule yaa alii sireefaani oromo lammii tiyya lafee weersee isaan cabtu numa waliin cabsanii bishin gatumanka hammoonuma jan akkasi gaa'ii dhiifama irraa utaalleechi ni jirra akkasi hammoona dhugu jirra hammoonni shaayidha danfisaa dhugaa hammoonni waan gaariidha waa hedduuf dawa hammoonnini akkasitti isiin waan galchitaajiidha haamaniiti maa kalloo maasii gubbaa afanii hiraatallee fiduu baatan hojjaa fidanii mana abbaa guzaa sanitti eeganii akkasin namuu taboroyeessa ollaadhaa waaree achitti irraa waareeffatanii waan afrii keessatti hafte afaan kaatanii namoo ogguu adda galee booda haati guzaatiis marqaa qanxuun marqiteeti killallee keessaa bulbula dhadhaatiif nadhii deemaa hoo jetteen dakatti urtuuteef birinkillee qaraatiin cufteeti nutti nimne gaa keessummaa jira jettaniiti meenuma nyaadhu jiin silallettu garaan beeluma jibbaa jechaa haga lafa keeyse meetu lugjiigaa keessummaa fi du'aa ittiin qophaa'an jedhanii ji abbaan guzaa imariis hogguu dhiqatee takka kutateeni tuqateeni luquj godhee liqimsu mi'aan laagaan seente huuruun itti ol deebitee si'eessinaan haamayoon talaa je'eef keessatti jechuunsaa haamayoon talaa jechuunsaa tawaa sadii walirratti qabdu jechuusaati qanxummaa subbummaa fi muusina waa sadeen kana ta walirra qabduuni haamayoon talaa je'en akkasitti ifke samboota abbaan guuzaa hogguunni nyaatee abbaan guuzaatti dhiqatee waan inni uffacha kanne duruu ameessa jalaa oowwaa fuuteetti kannite jennaan lafeen foon hin qabne ilkee dhaqa foon lafee hin qabne hoo jennaani foon lafee hin qabne arraba kaa jeen keessummaa fuula gaarii garsiiftee qofaltee fi waan gaarii dubbannaan kana bulti malee qoonqoon bultuu jechuusaati akkasi gaa boru bakka bakar waaree jiru geessuudhaaf madabee xiqqoo afanii fi waan uffatutti kannanii inninis hirriba saachiin irraa galaalche bakar waaree ganama beellama raadaayyatti waan qabuuf ganamaan ka'uudhaaf urfoonis gaa dubbiin tuyte beekaa gaa jaartiin tuni tacabsituu fi tancabsinee jiraaje hogguu kana kabiraadan kusa jaartiin hundoo cabsituu fi hin cabsine tunuu tamije hogguu kana gaafa jaartii takkaa waan dhabde waan qabdu lama taanaan yaa'ii qeen dhabdu kasadii baarree rushiin qabdu kaafurii qalbiin fayyaan qabdu shangoonaan takka ni kaan qabdu jenne kaaree jeen edaan bakar waaree warra shan qaba lama annannoo mite dhiise sadi gaara mul'ataa jiran jarri afuran hin cabsu tashanaffaa santu cabsaaf deemu akkasi gaa osuma qoosuu gaa osuma taphannuutu mee abbaa burqaadhaa jeen amma akka malaa nu godhii haa osuma mee osuma taphannuutu jeen akkasitti gaa duuba jee amma abbaan burqaadhaa duuba gaa jaarsaa jaartii jeese duuba gaa ajjeesullee isaan lachuu ilmaanu maalichallee taan ibidda akkanumaa wajjin dhiblee harki dhiigaa ijjii mimmaanii duuba gaa tanaaf dirmadhaa jenne baga dirmattaniiti aanni jasitti gabaa jee dubbii roobaa gaammoo tachilaate jechuu roobaa gaammootiis irraa fuudheeti eebar jaartiin ta'eenyuutii jennaani caammaa nuur jaartiin tanam sadiitii jeejan mormaa oliin jaartiin tawarra isii dhaleeti mormaa fi mudhii jidduun ta gosa isii fuuteeti haa taatu ittilleen taabbaatii je ati onni lafannuu qabdan jedha ambayyoo magariin sossoo hinaa ja hogguu kana nama gaangeen dhufe waan ta'eef achirra hogguu bu'u asiin hin taa'in ol bahi asii miti ol bahi osoo janiiti sooragii walakkaa hubachiisan hogguu kana imariis ija baasee dhiiroo bakar waaree kam jee hogguu takka ibiroo shataan laal hogguu takka roobaa gaammoo laal hogguu kana
ibro jennaan maal jette rooba guju jarri lameen bakara kan ta'e nubate kaachi haasoo tokko afurtam jir qaama mataa arri na hiriirti akka mataa qaccaa kanaanuu akka lafee babal'atuun gurraacha irgaan gurraatti diidduun adayin ilkeen barruun gurraacha koo haati oromoo jettu san fakkaata idda silaa ta'uun oliin osoo kana ta'e jechuu fi sagaleen bakar jettu takka taate itti as garagalee jechuudha. Nama haariin waan ol seeneef bakar isas deebi'e hayyee obboleessa eenyu siin jaan imarsaaliiti warra isaati warra haramaayaati bacaqqee gostami nooleedha. Naji jechaati imarau haajaa himadhu jeen haajaanis mataa hooqate imar mataa hooqachuun maqoo barbaadu isaati wanni maqoo barbaadeef dubbiin jabduu ta'uusiiti akkasitti waliin achi bahaniiti eega waliin iccitii waliin dubbatan booda as dachaan hangi soorayyuu wal fudhatee kalaaman duuba bakar waaree as deebe jarana jeen tana bii dhuftu taasabaanii hafteechaa dhageessanii wanni daddachaan gallee beeytanii boru ganama nama gandatti hafe hundatti nu himtanii galaa fi galaa keessan fudhattanii eeboo fi waraana keessan fudhattanii farda keessan wajjin gooroo fugugitti akka wal garru tajattu dhaamsa labsa jechuudha. Dhaamsi hatattamaa imarsaalee hafitee dhufe teessan kaa dhaabbatan deemaa dafaanuu dhaqqabaa kajuu ture. Akkanaa qabadhaa kitaaban seenaa dubbii isin dheeradhee Abdulqaadir Abbiyyoo ani sumaan taraadaa heerumtullee numa deebiti jeen zaaraa garaadaa. Akkasii rabbi deebiseef gaa waan hin taane rabbi nurra haa qabu gammachuusaa bakka isin nyaattus dhiiguma namaattutti tuhaanni dhiiguma namaattutti aboota olii gadi oromoo nyaattee dhiiga xurxu mulluk amma akkana arraboota hin jirtu akkana balaa tuhaanaa teessii wal baraafata akkana master tiige balaa rasuulii hafuudha hangan gaagura seenee deemanun balleessin ungurje akkana fanti bukke egeen bukke akkana surata sur gaafa makiinaa diirra surdura dhaabbate gaafa sana kuteessa jiraahu yeeffa akkana hin binnu sirraa yaa balaa surata sur hiine birraa hiine shanfirra amaa hiine gaaguroon balleessu keenya ungurje akkasitti khaleetis khaleessuwa كان جيبته شكني في خبير في ديني في جبدي نعم وسستو مخدوبة أتي مؤانتي هيه تكافي رادي دي تكاهو جابتي أكن شيلته هيه خلق على أوشوان على أوفي ولا ليه هيه خلق على شيشوان على شيشو ولا هيه يلا ليسان يريد بي أبالي هيه خدوبة تيسان جد بي الجبات نعم قراني جن فين تبالي هيه دبني دبي أولي كدي لا لي خدوبة زبان دبتوف ولا ليه هيه يلا ليسان يريد بي أبالي هيه خدوبة تيسان جد بي الجبات نعم قال لي ما بلا أكبر بالي جلال لأني فكرتها بلا استنادني إيه فإيشان وفري في السنة ما قرقري هم فريد تسكر رمباني أباري دين ترينا جبان قرقري نعم يا جبان قرقري إيه أكن أبدي تنسيت ما باطل ولا خاسي هيه وولي ننفط ولا في تياسي هيه حق باطل ولا لا كمي أبدان باسي هيه أبدان ناط أي شباب الرافق أسي هيه أنغو سيدة أبي أباري خلاص أكن يدك جا إيه أكس جيبيته نعم بارك الله كانوا تيجيك إمسي يا ده تيجيك إمسي إيه دكنا قاعد دوبات إنه رئيسي إبسي دقتها منا ديني نادم مسي هيه منكرات إجازنا وما ببسي هيه هذا اللي حرام لا شو ما أقرب سيجي نعم بارك الله إيه نعم بارك الله إيه قبل تسلا بيتكون نبي أولي كتير لالي هيه خك أنا وشوان كرو في بلالي خك أنا شوان كرا شيسو في بلالي شو قول لي يولا اللي إشاني وريد بي أبالي هيه خد دبي أرومو قد أبكر تنيفني إشاني دبي أبالي نعم بارك الله كلمة كسين أكس بركسي دبي سلاو هتودا إيه متى ديبنا كلمة داتي هيه دبي هتودا والجلس ياتي هيه أكسي